Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung baga jiraataniin isinin jedha. Egaa viidiyoo tana keessatti appilikeeshinii OCR jedhamuun isin agarsiisa. Appilikeeshiniin kun faayidaan isaadha barreeffama footoo irra jiru gara barreeffama aadiitti jijjiiruuf nu fayyada. Barreeffama kitaabotii adda addaa irratti fakkeenyaaf mobaayila keenya kitaaba san footoo kaafnee yoo barreeffama san haala footootiin mobaayila keenya kee jiraate barreeffama footoo irra jiru san gara barreeffama sirriitti jechuudha yookaan gama waatsaappiitiin namaaf erguuf feesbuuk irratti poostii godhuuf akka nuuf ta'utti barreeffama footoo keessaa karaa baafnuun nu fayyada jechuudha. Egaa OCR argachuudhaaf pileestoorii ni banannaa. Sambooda bakka searchii godhamu kanatti capital letterii gooneti OCR jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Sambooda searchii goona. Sambooda kan lammaffaa irratti nu dhufu jechuusa kana mobaayila keenya irratti install godhannaa jechuudha. Amma ani install godheetiin jira. Efa install goonee booda haala kanaan mobaayila keenya irratti nuuf bu'aa jechuudha. Isa ni banannaa. Yogguu isa bananne haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Bakka select image jedhu kana tuqnaa. Sambooda yoo barreeffama kitaabarraa kaasuu yoo feene kaameeraa kana filannaa. Yoo garuu gaalaarii keessaa qabaanne isa gadii kana filanna jechuudha. Fakkeenyaaf amma barreeffama amma agartan kun footoo irra jira jechuudha. Inni amma barreeffama footoo irra jiru kana barreeffama sirrii ta'etti jijjiiruudhaaf haala kanaan barreeffamicha kirooppii godhannaa jechuudha. Sambooda ifaa haala kanaan goone asirratti save kan jedhu kana tuqnaa. Yogguu tuqne haala kanaan nuuf fida jechuudha. Amma kun kan agartan kun footoo irra jira jechuudha. Isa OCR jedhu kana ni tuqnaa. Sambooda haala kanaan barreeffama footoo irra jiru kana barreeffama aadiitti nuuf jijjiiree jira jechuudha. Barreeffama kana koppii godhachuudhaaf harmatti mallattoo koppii ni jirti isiin tuqnaa. Sambooda barreeffamni kun koppii nuuf tahee jira jechuudha. As keessaa baanee yoo waatsaappiin namaa erguu feene waatsaappiin seennaa. Sambooda bakka qullaa itti barraa'u kana sakandii takkaaf gadi qabneeti paste kan jedhu kana tuqnaa. Barreeffamichi haala kanaan asitti nuuf baha jechuudha. Haala kanaan barreeffama footoo irra jiru barreeffama kitaabotii adda addaa irraa footoo kaafanne barreeffama akkanatti jijjiirree namaaf erguu dandeenya. Haaluma kanaan feesbuuka irrattis poostii godhuu ni dandeenya jechuudha. Egaa haala kanaan akka irraa hubattan abdiin qaba jechuudha. Waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.